Kun nama oduu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sababa hojii dhaabinsa mormii barsiisotaatiin kan ka'e manoottan barumsaa bulchiinsa magaalaa Shagar keessa jiran kaleessa jalqabee cufamuu isaanii ogeeyyiin barumsaatii fi maatiiwwan ibsanii jiru. Barsiisonni bulchiinsa magaalaa Shagar mormii kana kan taasisanii waa'ee kaffaltii fi waadaa bakka mana irratti ijaarratanu isaaniif galamee ture eegamuu dhabuu isaatiin kan ka'e akka ta'e ibsaniiru. Dhukuba Koleeraa naannoo Gambeelaa keessatti muudateen baatii darbe keessa namoottan 30 du'anii 1,000 kan ta'an immoo dhukkubsachuu isaanii biiroon dhimma fayyaa naannichaa beeksisee jira. Hanga'oonni dhimma fayyaa naannichaa akka jedhanitti qorichi gahaa ta'ee dhiyaachaa hin turre. Pireezidaantiin Yunaayitis Isteetis Doonaald Tiraamp labsii taarifa 25% konkola'attota Kaanaadaadhaa fi Meeksikoo keessatti oomishanii gara Yunaayitis Isteetis seenan irratti dabarsanii turanii ji'a tokkoo fi tursiisuu isaanii ibsaniiru. Galmee seenaa keessatti waggaa 68 irraa bitootessa 6 bara 1957 biyyi Afrikaa yeroo hammaa Gaanaa jedhamtee beekamtu Yunaayitis Kingdom jala bilisa bahuunsee kan itti labsameedha. Hordoftoota keenya kanneenii fi gabaasaalee biroo qabna hordofaa. An Bafqaaduu Morodaati.